Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechaa oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhageessisna. Tiraamp baasii waraana USA doolaara tiriliyoona 1.5tti akka guddatu gaafate. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp baasiin waraana USA yeroo hammaa fi balaafamaa jedhanii waaman kanaaf bara 2027tti doolaara tiriliyoona 1.5tti akka guddatu gaafate. Baasiin kun baajata bara kana doolaara miliyoona 901 Koongireesiidhaan ragga'ee dhibbantaa 50 ol caala. Kun waraana qabachuuf abjochaa turre ijaaruuf nu dandeessisa. Diinni keenya eenyuuniyyuu haa ta'u nageenya keenya eega jedhe Tiraamp ergaa roobii miidiyaa hawaasaa isaa irratti barreesse. Dabaluunis qaamoti waraansa US keessaa qooda qaban ijoon meeshaalee waraanaa yerootti yoo hin dhiyeessineef warshaalee mi'a waraanaa oomisha yoo ijaarre tarkaanfiin irratti fudhatama jedhe. Dhaaboti waraanaa US keessaa qooda qaban gatiin qooda isaanii persentii 5 kan dabalu Tiraamp beeksiseera. Ogeeyyiin dinagdee kanaan dura garaagarummaa baasii waraanaa Ameerikaa fi galii galchuu gidduu jiru qabxii itti fufsiisuun hin danda'amne irratti ga'ee jedhu. Tiraamp garuu galata qarshii taarifarraa argamu baajata dhiyeesse kana Waashingtan DC salphumatti milkeessuu danda'a jedhe. Minisootaatti miseensi seera kabachiisaa imaltootaa fi gumrukaa ICE dubartii tokko ajjeese. Minisootaatti miseensi seera kabachiisaa imaltootaa fi gumrukaa ICE dubartii ganna 37 tokko ajjeese. Kantiibaan magaalaa Minneapolis Jaakob Firee miseensi kun humna akka malee fayyadamuun du'a namaaf sababa ta'eera jechuun ICE magaalattiidhaa akka ba'u gaafate. Tarkaanfiin godaantota seeraan alaa irratti taasifamaa jiru miseensoti IS lakkaa'aman magaalattiitti ramadamanii jiru. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifame roobii ganama sa'aatii 4:25tti battala dubartii kanatti dhukaafametti agarsiisa. Bulchaan miseensota Tiim Waalz waan qondaaltonni federaalaa waa'ee taatee kana jedhan balaaleffateera. Meeshaa ololaa kana hin amaninaa jedhe waan waajjirri nageenyaa biyya keessaa jedheef yeroon deebii kennu. Kan odeeffannee BBC Afaan Oromoodha. Waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Ani Dagaagaa Baaruuti. Ana Bilisee Ginfooti.